subscribe, like, share godhaa isiniin jedhaa. Hanga barumsaa walitti deebinutti nagaatti. Irra jirtu hordoftoota Abdii Ooroo akkam nagayaa fayyaa qabdanii isiniin jedha. Har'a akkaataa ittiin iskiriinii mobaayilaa appilikeeshinii mobaayilaa keessanii kana sochoosuu hundi isaa sochoosuu dandeessan isin agarsiisa. Hanga dhumatti na wajjin turaa isiniin jedha. San dura garuu otoo gara barumsaatti achiin dabarre dura Abdii Ooroo jedhaatii subscribe godha isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barumsa keenyatti dabarra. Na faana bu'a. Aappii tokko aappii kana nu barbaachisa. Bakka barraa qabu kanatti inni hayna. Ogaa hitan ogaa isin hangana barreessitan ifeefoo kanuma isinii dhufu kana isa kanarratti isuma tokkoffaarratti isinii dhufu kanarratti install gootanii akkaataa neetworkii keessan irra hundaa'aa. Neetworkiin keessan jabaa taanaan dafeet isinii bu'aa. Neetworkiin keessan jabaa ta'uu baannaan akkasumatti ni turaachuudha. Aappiin kun waan xiqqooshoodha, waan baay'ee qabatu miti. Hanga inni nu buune obsaan eegganna. Hangasitti obsaan eeggadha. Dhiyaatee jira, ni eegganna. Hanga inni nu bu'u ni eegganna. Ani neetworkii kiyyaatu dadhabaadha, kanaaf narraa ture malee isin akkaataa neetworkii keessaniitiin hin turu, dafeet isinii bu'a. Aappiin kun iddoo bareedaadha. Iskiriin appilikeeshinii mobaayilii keessanii kan hundarraa ni sochoosa. Walumaan laallaa jechuudha. Amma nu bu'uu dhiyaatee jira. Wooma xiqqoo tafe. Amma nu dhiyaatee jira. Xiqqoo tafe. Hangasitti ni eegganna. Aappiin mobaayilii keessanirraa xixiqqaatetti bifa miidhagaa ta'een isinii tola. Amma wooma xiqqoo tafe. Wow, no gadi bu'ee jira.
amma waan biraa nu barbaachisu open goonee qofa seenuudha malee waan biraa hin qabu. Open inni isinii jedhee allow jettanii hayyama kennuufi qofa. Achi booda bakka kanarratti gatuytanii jechuudha. Yeroo takka asirratti gatuytanii achi booda okay jettu. Yoo wanti isarratti banu yeroo asirratti banuu barbaaddan hundarratti meseejii hundarratti banuu barbaaddan garuu anammaa fi tokkuma irratti banee isin agarsiisa. Kunoo akkuma agartan kana mobaayilli keenya aappiin isaa hedduu namatti tola, bifa bareedaa taheen namatti tola jechuudha. Akkana kanatti isinii fida. Aappiin kun inni hoggaa isin gabbuuftan lamatu dhufa. Lamatu dhufa amma ifumaan bu'ee nuti garuu ani tokkuma isuma kanan buuse waan ta'eef inni kunis wajji bu'ee tokkuma isaan lachuutu haalli hojii isaaniitii tokkuma ifumaaf bu'ee jechuudha. Kun akkanatti isinii dhufa hoggaa inni dhufe ni eeydu. Amma waan inni tureef ani yeroo fi ariifatu irra jira waan ta'eef waan inni tureef irraa deebi'ee. Kunoo aappiin kun akkaataa bifa kanaan isiniif iskiriin isaa isinii miidhagsa hanga dhumatti ilaalaa irraa baradhaa isiniin jedha. Nagaatti naaf tura.